Nageenyi haa dursu akkam jirtu daawwattootaaf kabajamtoota Oxygen Medium oduuf odeessaalee guyyaa irraa qindeeffanneem gurra isin buusuuf deebinee dhufneeti jirraam. Oduu keenya jalqabaatiin lammiileen Itoophiyaa 310 tahan Libaanos irraa gara biyyaa deebi'uun ibsameeti jiraam. Gama biraatiin lammiileen Itoophiyaa 99 tahan biyya Saudi Arabiyaa irraa gara biyyaa deebi'uun ibsameeti jiraam. Oduu keenya dabalataatiin ministeerota jila gadaa Karrayyuu dabalateem hedduu waraana galchuu didan jedhamaniin butamanii namoota 20 kan tahan achi buuteen isaanii dhabamuun. Oduu keenya itti aanuun Ameerikaa keessatti TikTok cufamuu wal qabateem guyyaa kaleessa namoonni baay'een yaada isaanii gama garagaraatiin ibsataa oolaniiti jiru. Kanumaan wal qabatee gara galgala irratti TikTok Ameerikaa keessatti yeroodhaaf akka hojjetuuf pirezidaantiin Ameerikaa kan yeroo ammaa filatamee gara haawuziitti galee masara mootummaatti deebi'ee Doonaald Tiraamp gabaaseeti jira. Bal'ina oduu kanaan ni dhageessu. Taayee Dandahaa kitaaba xiinxalaa siyaasaa Jawaar Siraaj Muhammad biyya keessa taa'ee doolaara 1000 kan biyya alatti bituun isaa mootummaa sodaa guddaa keessa galcheeti jiraam. Kanumaan wal qabatee guutuu miidiyaatiif ijoo dubbii tahee argameeti jiraam. Kunneen hangafoota oduuti. Bal'ina oduu akka itti aanutti isiniif dhiyeessineeti jirraam. Oduu fi odeessaalee keenya guyyaa guyyaa argatuuf chaanala Oxygen Media subscribe godhuun miseensa maatii keenyaa ta'uun dagatinaam. Viidiyoon kunilleen akka namoota baay'ee bira ga'uuf like share waliif gochuun hin dagatinaan affeerraa kennaam. Oduu keenya jalqabaatiin lammiileen Itoophiyaa 310 tahan Libaanos irraa gara biyyaatti deebi'uun ifoomeeti jiran. Lammiileen Itoophiyaa Libaanositti haala rakkisaa keessa turan 310 gara biyyaatti deebi'uun ministeerri dhimma dubartootaa fi hawaasummaa ibseeti jira. Lammiileen kunneen wiixata torbaan dabreerraa eegalem gara biyyaatti kan deebi'an yoo ta'u deebitoota keessaa 301 dubartootam. Sagal ammoo daa'imman ta'uu ragaan ministeericha irraa argame ne mul'isaam. Gama biraatiin lammiileen Itoophiyaa 99 Saudi Arabiyaa irraa gara biyyaa deebifamuun ifoomeeti jiraam. Deebitoota kanneen keessaa 83 dubartootam, 3 dhiirotaa fi 13 ammoo daa'imman reefu dhalatan ta'uun ifoomeeti jiraam. Lammiileen kunneen wayita buufata xiyyaaraa Idil Addunyaa Booleegaan deeggarsaa fi kunuunsa barbaachisaa taasifamu hojiin maatii waliin wal qunnamsiisuu hojjetamuun ibsameeti jira. Walumaa galatti ji'a eblaa 2016 akka Itoophiyaatti ALI irraa eegalee hojiin lammiilee gara biyyaatti deebi'uu hojjetamaa jiruun lammiileen hanga ammatti gara biyyaa deebi'an 89,898 gara biyyaa akka deebi'an ibsameeti jira. Oduu keenya birootiin ministeerota jila gadaa Karrayyuu dabalatee hedduu waraana galchuu didan jechuun hidhamuu isaanii ifoomeeti jira. Ministeerota jila gadaa Karrayyuu dhiyeessaa sirna buttaa qaalluu raawwataniif jaarsolee biyyaa dabalatee namoota lakkoofsan hanga 20 ta'an torbaan lama dura hidhamuun bakki jiran hanga yoonam akka hin beekamne maatii fi jiraattonni BBC'tti himaniiti jiru. Kanumaan wal qabatee namni miseensi maatiin isaanii lama jalaa butame tokko akka jedhetti ammajjii 6,2025 bulchiinsi aanaa walga'iif akka isaan barbaade beeksisuun jiraattota gaara aanaa Fantaalletti akka waamamee fi bakka namoonni walitti qabamanitti humnoota nageenyaan fudhatamee deemuu isaanii BBC'tti himeeti jira. Namoota walitti qabaman keessaa tokko gara maatiitti bilbiluun jaarsolee biyyaa fi abbootii gadaa qofatti adda nu baasanii eessa akka nu san ammallee wanni beekame tokkolleen hin jiru jechuun yaada isaanii kennaniiti jiru. Namni kun yaada isaa itti dabaluun ani akka odeeffannoo qabutti jaarsolee kanaan waraana bosona jiru galchaa jechuun gaafachaa turan. Waraannilleen gaafii maanguddoo kanaa hin fudhanne isaanilleen omaa gochuu akka hin dandeenye kanumaaf hidhuu hin oolan jedheeti jira. Haa ta'u malee bulchiinsa aanaa Fantaallee fi itti gaafataman bulchiinsaa fi nageenya aanichaa namni haala jedhame kanaan hidhame tokkolleen akka hin jirre waakkachuun BBC'tti yaada
yaada isaanii himanitee jiru. Miseensonni jila gadaa Kayyoo kun qaama mootummaatiin butamanii achi buuteen isaanii dhabamuun hawaasa hedduu wal falmisiisaati jira. Namoonni baay'een yookaan murni tokkom abbootiin gadaa kan butamelleen hin jiru. Suurichaa fi haasaalleen kan duri jechuun falmii geggeessaati jiru. Qaamni tokkommoo kan durii mitim abbootiin gadaa amma dhugumaan butamanii akkuma kan kana dura abbootii gadaa michilleen bakka tokkotti rashansanitti kanallee waan rashanoo deeman ni fakkaatu jechuun rogeeyyiin miidiyaa fi akkasumallee hayyoonni siyaasaa irratti wal mormaati jiru. Hanga ammatti abbootiin gadaa kun achi buuteen isaanii dhabamuun bakki isaanitti hidhamanillee akka hin mul'atin beekameeti jira. Odoo birootiin ministeerri deetaan ministeera nageenya Itoophiyaa duraanii kan dhiyeenya Qaallitti darbatamuun Qaallitti irraa amma gadhiifame obbo Taayyee Dandaham kitaaba hin gaabbuutiin xalaan siyaasaa Jawaar Siraaj Muhammad barreesse yeroo ammaa kana eebba kitaaba sanii irratti doolaara 1000 takkaan bituun biyya keessa taa'ee isa jalqabaati jechuunis namoota baay'ee birattis faarfamaati jira. Akkasumallee ijoo miidiyaa kanaa taheeti jira. Kanumaan wal qabateem obbo Taayyee Dandaham yeroo hedduu Oromoo irratti qoosuu fi akkasumallee hayyoota Oromoo arrabsuu fi xiqqeessuun girrisaam girismaachim akkasumallee saayiboota baandaa jechuun warra nyaata didem warra cunkoo baratem warra hambaa yookaan nyaata firfiree baratem cunkoo nyaachuu barataniin mataa nyaachuu hin beektan jechuun kan hayyoota Oromoo obbo Jawaar Muhammad faatti qoosaa turem Taayyee Dandahatem har'a garuu erga Qaallitti bu'em Qaallitti bahem dhugaan sabaa itti mul'atem waan kaleessa hayyoonni Oromoo irratti cichaa turasan waan hubate fakkaatam. Kitaaba hayyootu bitatee dubbisam hayyootu qooda hayyoo beekam gootatu qooda gootaa beekam. Akkuma beekamu kitaabni xiinxalaa siyaasaa Jawaar Muhammad yeroo ammaa kana Itoophiyaa keessatti akka hin gurguramneef akkasumallee akka seeran ummanni illeen hin raabsee wal biraan hin geenyam mootummaan bilisiginnaa ogguroon isaa ni yaadatamam. Kanumaan wal qabatem biyya keessa taa'em ministeer deetaan ministeera nageenya Itoophiyaa duraanem obbo Taayyee Dandaham biyya alaatti doolaara 1000 kitaaba hin gaabbuu bituun ajab nama jechisiiseeti jira. Mootummaan Itoophiyaa illeen kanumaan wal qabatem sodaa nageenya irraa ka'um hincitii keenya baasem obbo Jawaar Muhammadiif dabarsa jechuun kan sodaataa jiru obbo Taayyee Dandaham. Taayyeenis waan Jawaariin walitti hidhannoo qabullee ni fakkaata jechuun namoonni baay'een irratti gongomaati jiru. Taayyeen baga bitatte jennaanem kitaaba hayyootu dubbisuu beekam ilaalcha namaa fi akkasumallee ilaalcha siyaasaa hundaayyuu of duuba kaahem waan kitaaba keessa jiru maaltu keessatti barreeffamee jira jedhem dubbisuuf doolaara 1000 takkaan bituun ummata Oromoo biratti illee fudhatama guddaa akka isa argachiiftem ni beekamam. Obbo Taayyee Dandahaa sumaan galatoomi jechuun barbaannam. Oduu keenya xumuraatiin miidiyaan guddichi addunyaa yeroo ammaa kana TikTokiin Ameerikaa keessatti guyyaa kaleessaa ogguramuu wal qabateem ummanni Ameerikaa keessaa gadda guddaa irra ooleeti jira. Kanumaan wal qabatee osoo guyyaa tokko hin guutin garuu mootummaan Ameerikaa akka achi keessatti dalaguuf tattaaffii waan godhaa jirus ni fakkaatam. Guyyaa kaleessaa galgala irraa kaasem aappiin TikTokaa waan dalagaatti deebi'es ni fakkaatam. Jiraattonni Ameerikaa keessa jiran gammachuu isaanii ibsataati jiru. Doonaald Tiraampiis yeroo ammaa kanaan kan gara masaraa mootummaatti deebi'an aappii TikTokaa akka baraaranis ni dubbatam. Sanumaan wal qabatee guyyaa saneen duram gaafiif deebii BBC afaan Ingiliffaa waliin kan godhe irratti TikTokaan ji'a 3f akka umriin isaa dheeratu yookaan guyyaa 90f akka fuulduratti dheeratu himeeti ture. Osoo garuu guyyaa sunuu hin dhaqqabin TikTokni guyyaa kaleessaa cufateeti ture. Garuu amma Ameerikaa keessatti deebi'ee dalagaa akka jirus oduun gara siibaatti ni mul'ifte. Egaan daawwattootaaf kabajamtoota Oksajii Miidiyaa sagantaan keenya kan har'aa gara goolabamutti deemeeti jira. Guyyaa
guyyaan odeessaalee Oromoof Oromiyaa keessatti ta'u kamiyyuu akka isin biraan geenyuuf fuula chaanaala Oxygen Media subscribe godhuu hin dagatinaa. Akkasumallee gama peejii Facebook Oxygen Mediaatiin kan hordofaa jirtan fuula peejii keenya follow gochuun guyyaa guyyaan oduuf odeessaalee nu asirratti maxxansinu hundaayyuu dhaggeeffachuu ni dandeessu. Viidiyoo like share waliif godhuu hin dagatinaa. Daawwattoota keenya yaada keessan sanduuqa komentii jalatti nuuf barreessuu hin dagatinaa. Sagantaan keenya kanarraa asumarratti kan goolabamu ta'a.